Akkam jirtu daawwattoota koo har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'ammoo keekii burtukaana irraa hojjetamu isinii fidee dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii kiyya dabalamaa isiniin jedha. Asitti kan nu barbaachisu kan wantoota argitan kana jechuudha. Duraan dursee killee koo itti godhadha. Wantoota itti fayyadamee description box jalatti isiniif kaa'a jechuudha. Killee 3 fayyadamee asitti akkuma argitan. Sanaan booda sukaara itti godhadha. Sukaaraa fi killee sirriitti waliin dha'a haga inni sirriitti wal makutti jechuudha. Sirriitti walitti maksiisuu qabdanii jechuudha. Itti aansuun zayita kootti godhadha. Isas sirriitti waliin dha'eetiniin walitti deebinaa jechuudha. Baay'ee salphaadha, isin hunduu mana keessanitti hojjechuu ni dandeessu. Asitti sogidda itti godhadheera. Asitti quncee burtukaana irraa quncisee itti godhadheera. Asitti akkuma argitan isaa itti gotan baay'ee tokko urgaan isaas baay'ee bareeda. Asitti juusii burtukaanaan qabaa yookaan immoo burtukaana cuunfitanii cuunfaa isaa yookiin juusii isaas fayyadamuu ni dandeessanii, lamaan keessaa kama qabdanii jechuudha. Vaaniilaa itti godhadheera asitti. Burtukaana kana adii ittiin galchitan jechuudha. Tama gubbaa qofa irraa huuftanii itti gootanii jechuudha. Amma asitti daakuu nan qaba. Beeking powderii itti godheera gubbaan. Walitti gootanii daakuun kiyya waan dura gingilchee fi adda walitti gingilchinee ture. Sanaan booda itti buusadha jechuudha. Qixxee isaa suuta suuta jedhee itti buusa jechuudha. Bakka takka itti buusee waan furdatee waliin naanna'amneef suuta suuta jedhee itti buusadha jechuudha. Juusii kiyya naafi sanitti buusadheera amma daakuu maratti godhadha jechuudha. Amma kana sirriitti waliin dha'uu qabdanii jechuudha. Warri maashina qabdanis maashiniin gochuu ni dandeessanii, garuu harkumaan irra kan waliin dha'aa jiru. Isaan maashinaan osoo ta'ee baay'ee salphaadha ture. Kanas garuu baay'ee nama rakkisu. Sirriitti akkanatti walitti waliin dha'uu qabdanii jechuudha. Haga inni qophii ta'utti jechuudha. Kunoo kana fakkaata akkuma argitan. Amma kan itti godhadhu jala peestoon waraqaa beekingiitti jala godheera. Isa zaayitii xiqqoo jala dibeera jechuudha, akka waliin kaaneef waraqaan. Itti godhadheera gamaasha. Asitti akkuma argitan meeshaan kun waan nan geenyeef gamaasha immoo meeshaa biraatitti hojjedhaa jechuudha. Kana zaayitii xiqqoo jala dibeera. Isin yoo kana isin baate ta'es xiqqeessitanii hojjechuu ni dandeessu. Lachuu akkanatti egaa godhee oobnii kiyya 350 irra ho'iseera. Daqiiqaa 25 takkaaf bilcheessee kunoo deebi'eera. Akkuma argitan bilchaateera. Baay'ee bareeda akkuma argitan. Amma haa qorruutii meeshaa kiyyatti garagalchee ilaalaa jechuudha.
Duubni isaas kana fakkaata akkuma argitan. Duubni isaas baay'ee bareeda akkuma argitanii. Kana fakkaata. Amma immoo sukaara icing sugar yookiin sukaara bullooftuu jechuudha. Isa gubbaan akka bareeduuf isa gubbaan itti firfirseera akkuma argitan. Wootti godhuu baattanis homaa rakkoon jiru. Mee amma muree isin agarsiisaa jechuudha keessa isaa mootu. Baay'ee salphaadha akkuma argitan homaa takka nama dhibu. Kana fakkaata kunoo keessi isaa bareedee bilchaachee baay'ee bareeda. Viidiyoon har'aa kana fakkaata akkuma argitan akka jaallattan abdiin qaba. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoolee biraa hanga walitti deebinuu nagaatti isiniin jedha.